ሰላም የተከበራችሁ የሰኝት ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሸማ አርከፉን ሆርዶፍቶታ ፊ ከበጀምቶታ ሰኝት ጅረጅርቱ ነገኪስን ሐምዱሊላህ ገለተ ረቢ አነጋ ኮቲስን እንጃ ሆርዶፍቶታ ፊ ከበጀምቶታ ኪያ ሀረጀችዳ አዲስ ነገር ግን አዲስም አይደለም ይሁን ማለት ነው። አታው አዲስ ነገር ይስኒ ቀበዴ ዲፌን ሲንጃ ሆርዶፍቶታ ፊ ከበጀምቶታ ኪያ ዋይ ማለት ለዩ ጀተን ጀቹዳ ዋይ ሳይዶ ፊ ሱመያ ኦኪን ደሞ ቤዛ ፊ ሳይዶትን ሲኒ ቀበዴ ዲፌን ሲንጃ ሆርዶፍቶታ ከበጀምቶታ ኪያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ናፍ ጎዳይን ሲኒን ዘዳ ቪዲዮ ከጀቹዳ ሼር ሰብስክራይብ ጎዳቴ ጀመራ ጀቹዳ እና ማል ነው ፍዴ ዱፍቴ ዋይ ሱመያ ፊ ሳይዶ ዮኪን ደሞ ቤዛ ፊ ሳይዶ ማል ዱባችሁ ፊ ዮና አንጀተን ጀቹዳ ኢሚሳኒ ኩኒ ካራ ወጋ ጫሌ ጅራ ወጋ tokko akkas hingaa jedheeti yaada akka waggaa tokko liiju erga dubbiin kun ka'ee jechuudha. Sumayyaa fi Saidoon jechuudha nuuf beektan nurratti taphataa jiran malee isaan gargar illee jiran Sumayyaa fi Saidoon adda jiran jechuudha. Beezan illee jechuudha beekamti ma argachuudhaaf dammoo hin jiraamti yookiin maallaqa wayii kennanii fi wanta kanaa hojjetaa jirti malee jechuudha. Dhugaa miti jechuudha. Garuu sammuu namaatti irratti waan namni tokko innaa waan tokko hojjetu jechuudha. Namni guddaan keessayyuu wanta jechuudha dhaloonni waa irraa baratu barumsa irraa argatu hojjetaa jechuudha beektan. Isaan kun garuu warroonni jechuudha waan mantaani fidanii social media kanarratti maxxansan kun warri nuti ilmaan isaanii ta'uu dandeenya jechuudha. Nuti ilmaan isaanii maal isaan irraa baranname bultiiku waan akkasiin barsiisaaran jechuudha. Itidaarii ofii bittinneessuu bultii ofii diguu haadha daa'imaa ta'anii abbaa daa'imaa ta'anii adda bahu moo maal nu barsiisaaran moo intali shamaraata akka jechuudha safuu ofii fixattee jechuudha. Dhiira tokkoon sitti heerumu malee mee kana baranna maal barannameerra tokko faaratti ayyuu waliin jammaranii ayyuu waliin diraamaa isaanii itti fufanii gaafa kaanitti ayyuun diraamaan kun nagahee jira jettee diraamaa isaanii keessaa baate jechuudha. Uffata uffattellee uffanni sun uffata kabajaati jechuudha. Uffata uffattellee nagumaan lafa goote jechuudha. Kara sirba ofiitti kara qullaa ofiitti darbitee jechuudha. Amma immoo beezaa waliin jammaranii jechuudha. Dhugaa sammuu namaa irratti akkanti taphatanii anduraan dhuguman si'aa tureyyuu garuu wanti kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa guyyaan ani jechuudha wanti kun dhara ta'uusaa yookiin dammoo dhugaarraa fagoo ta'uusaa bare yoo hin beektan guyyaa jechuudha ayyuun isaan keessa baatudha. Duraan dhuguman natti fakkaataa tureyyuu jechuudha wanti kun isaan garuu akka diraamaa hojjetan jechuudha gaafa ayyuun isaan keessa baatee nama biraa wajjin diraamaa jammartu naagalee jechuudha hordoftoota kiyyaa. Dhugaa jechuudha Sumayyaa kabajamtuudha jaalatamtuudha haadha ilmaaniiti dubartii jabduudha illee garuu jechuudha diraamaan keessan kun hin naffa'u yookiin dammoo jechuudha osoo injiraamiti diraamummaa adii akka kinoo Itoophiyaa keessatti yookiin biyya ambaa keessatti illee diraamaa hojjetan kan haala diraamaatiin hojjetanii bareeda ture akkanatti jechuudha nama moonyi gochaa nama injiraamiti namni akkuma namni isaan jibbu jiraatu namni isaan jaalatu jiraata. Namni isaan jaalatu sun onneen isaanii hirrifatti injiraamiti waa hedduutu jira jechuudha. Akkuma namni nama jibbu jiru namni sirriitti nama jaalatu illee jira jechuudha. Beektanii innaa kanaafuu wanta akkanaa hojjetuun kun hin naffa'u jechuudha. Muudiin keessan kun muudii corroqaadha jechuudha. Muudii corroqaadha. Muudii baay'ee hin bareennedha jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Beezan illee jechuudha intala shamaraa bareedduu jechuudha. Gaddeebitee jechuudha abbaa ilmaanii sitti heerumu maaluma mee Saidoora maaluma laalaniiti shamarran osoo yookiin qabeenya qaba jedhanii natti fakkaate qabeenyi fixeensa ganamaati. Beektanii qabeenyi jechuudha fixeensa ganamaati. Fixeensa ganama bishaanii naannoo sa'aatii 4 sa'aatii 3 yoo aduun itti baate jechuudha goggogee jira jechuudha. Qabeenya jechuun akkasi jechuudha wanti addunyaa tana kan tudha jechuudha.
Inna ishinillee qabeenya qaba jetteetu manatti fakkaata malee nama itti heerumtu indoom kadhatteeti miti kadhatamteetu beezaan jechuudha. Kadhatamteetuun argamtu jechuudha. Mucayyoo baay'ee bareedudha. Garuu jechuudha akkanatti gadi bu'anii kiiloo ofii of gabbuusanii miidiyaa guddaa irratti of salphisanii jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko sin barbaadu jedheenii jechuudha. Miidiyaa irratti baasee sin barbaasanuu abbaa ilmaanii ta'e osoo dargaggeessa illee ta'e okkee haa ta'u. Abbaa ilmaanii ta'e ani sin barbaadu jedheenii jechuudha. Akkanatti injiraamti of salphisuun sirrii miti jechuudha. Shamarri kabajamtuudha. Kabajamteetuma yoo teesse kadhatamtee heerumti malee kadhattee heerumti jechuudha. Bultiin kadhaadhaan walitti heerumanii borullee fiichi masanii kama san ta'a jechuudha. Inna kanaafuu osoo wanta akkana kanarraa baay'istanii of eeggatanii baay'ee bareedaadha jedhee tana yaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kana jechuudha wanta akkana kana dhiisai. Inna jechuudha warroonni wanta akkanaa hojjechuudhaaf illee yaada qabaatan yoo jiraatan akka isaanii kana jechuudha. Namni walumarraa waa barata jechuudha. Wanta gaariillee ta'u akkasumatti hamaallee ta'u akkasumatti jechuudha. Walirraa baratanii shamarran ta'e jechuudha of kabajanii yoo of kabajan bareedu jechuudha. Dunyaadhaaf yookiin immoo maallaqaaf jettanii deemtanii nama hin taane irratti ofii hin gurgurinaa jechuudha. Inni sumayyumaan bareeda sumayyumaan bareeda haadhuma ilmaan ofiitiin bareeda. Dammoo ishii baay'ee jaalata jechuudha. Inna kanaafuu osoo ittillee heerumte amma beezaan osoo isattillee heerumte bilaashumatti jechuudha. Jireenya ofii balleessitee maqaa horattee injiraamti bixi kaastee yookiin immoo akkuma ayyuu kana maraattee baati jechuudha isaan keessa malee wajjin hin jiraattu jechuudha. Kanaaf yaa Saayidoo keenya atillee jechuudha nama guddaadha. Sila nama waa sirraa barannuudha malee gaddeebinee jechuudha. Ijoolleen si gadi jechuudha sirratti sitti gaddituu miti injiraamti. Moodiin isin irra jirtan kun moodii naffa'u miti jechuudha. Moodii corroqaadha. Moodii corroqaadha. Kana dhiisatii wanta jechuudha namni dhaloonni irraa baratu irraa waa argatu isin irraa jechuudha. Injiraamti fakkeenya isin godhatu akka ebiluu san jedhanii fakkeenya isin godhatan jechuudha. Wantoota akkasiisan nu hojjedha nullee isin jalaa baranne jechuudha. Isin jala deemna isin jalaa baranne jechuudha. Hiriyaa gaarii waan gaarii nama barsiisti. Hiriyaa badduun immoo waan badaa nama barsiisti. Akkuma jedhamu san sooshaal miidiyaan jechuudha. Nuufi hiriyaadha waan ta'eef yoo waan gaarii hojjettan akkasuma waan gaarii isinirraa baranna waan ta'eef wanta gaarii wanta bareeda jechuudha hojjedhaati gadhiisa. Abbaan ilmaanii ilmaanuma ofiitiin bareeda. Haa ta'u beeziyyee atillee jechuudha nama akka keetii barbaadadhu. Ati dubartii dhiirri jechuudha barbaadeetu sin argannedha malee jechuudha jaarsa namaa yookiin immoo nama idimeedhaan illee si olii jala diddeemte sanuu kadhattee jechuudha. Wanta akkasii sun hin naffa'u. Sumayyaan illee jechuudha hiffakkeessini. Kottu abbaa manaa keetitti deebi'i. Abbaa manaa kee wajjin jiraadhu abbaa ilmaan keetitti. Kinoo yeroo dubartoonni isatti dubbatanii dhuftee jechuudha. Dubartoota dabadabdaa garaaftaa maal goota ayyuu sin garaaftee eenyuun tala bunii jedha illee dhukkee irraa kaaste. Innaa kanaafuu amma beezallee kaballaadhaan oofte jechuudha. Kanaafuyyuu shamarran isa jala deemtu jalatti tumuu dhiisiti. Kootti abbaa manaa keetitti araaramii wajjin jiraadha yoo dhugaa taate jechuudha. Diraamaan keessan kun hin naffa'u qorree jira corro. Sumayyaa teenya abbaa manaatiin dubartiin abbaa manaatiin bareeddi. Ilmaan keetillee jechuudha. Abbaa ofii biratti yoo guddatan bareedadha. Hanga fedhee yoo ta'e dammoo dubartoonni haadha caalaa abbaa jaalatanii boru ilmaan jechuudha karuma abbaa ofii deemti. Bilaashumatti guddista malee bilaashumatti humni keetti dhumata malee isaan boru karaa abbaa isaanii deemuun waan hin oolle jechuudha. Innaa kanaafuyyuu abbaa mana keetiitii fi aatii wajjiniin araaramtanii yoo dhugaa ta'e jechuudha wanti kun wajjiniin bultii teessan tidaarii teessanitti fuuftanii baay'ee bareedadha jechuudha. Haatoo Saayidillee jechuudha haadha manaa kee Sumayyaa wajjiniin osoo jiraatte ishii wajjiniin bareeddanii jechuudha. Yeroo Yaman jirtan san gizee Ramadaanaa gizee tokko tokko nama gizee gargaartan
mana keessanitti nama waamtanii bakka jiruun teessan jiru baay'ee bareedu turte jechuudha. Ijoolleen meeqa isin bira teessee isin biratti jechuudha guyyaa dabarfatte jechuudha. Ijoolleen meeqa kam jechuudha. Meeqa kam inna kanaafuu jechuudha. Isin akkuma duraanii sanitti jechuudha yoo jiraattan akkuma duraanii sanitti gammachuudha yoo jiraattan akkuma duraanii sanitti wajjiniin yoo jiraattan bareeddan jechuudha. Akka amma jirtan kanatti abadan hin bareeddan. Social miidiyaadhaaf illee ta'u wajjiniin yoo jiraattan bareedan jechuudha. Wajjiniin yoo jiraatte hordoftoonni keessan isinitti gammada. Wajjiniin yoo deemtan bareeddan. Ilmaan abbaa malee guddatte homaa wannoo miti. Guddattu yoo ishiin boru inuma deemti jechuudha karaa abbaa ofii. Kanaafiyyuu hin barbaachisu jechuudha. Wajjiniin jiraadha isin jedhaan akka yaada kiyyaatitti osoo wajjiniin jiraattanii baay'ee natti tola. Viidiyoolee osoo wajjinii waraabdanii baay'ee natti tola jechuudha. Gizee amma raasaa keessa fiffiiddan kun hin bareedu kuni warra jechuudha homaa hin qabne warra addisii isaan irraayyuu hin bareedu. Dhugaa isaan irraayyuu hin bareedu jechuudha. Namni tokko erga heerumee jaarsa ofii wajjiniin jiraachuu jalqabee walii gafiifiiguun hin barbaachisu jechuudha. Isin galee walii galan taanaan wal jaalatan taanaan jechuudha. Waan nan garuu jaalala barbaachisaadha. Walii galtee qabaachuu jaalalli bichaan illee bu'aan qabu yoo walii galtee hin qabaatin jechuudha. Walii galtee qabdan taanaan bakka duraayyuu yoo walii galtee hin qabaatin wanti itti heerumtaniif hin jiru jechuudha. Maaliif waggaa meeqa wal kaadhimattanii waan turtaniif wal laaltanii wal bartaniiti jechuudha. Kan karaa gaa'ilaatitti deemtanii እና akkasiin isiniin jara hordoftoota kabajamtoota kiyyaa yoon balleesse dhiifama naa godhaa. Subscribe, like, share